Harka akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Media Network kun torbanitti sa'aatii kanarraa eegaluun al tokko kan isin biraan geenyu qophii keenya kan Mil'uu Tibbanaati. Qophiin Mil'uu Tibbanaa keenyarraa dhimmoota gurguddoo lama qabattee dhiyaatteetti biyya keessaa fi biyya alaa. Dhimmoota kanneen irrattis keessummaa qabannee dhiyaannu qabna. Qopheessaanii qophichaa Aniyuun Ingidaati gama ogummaa kaameraatiin kan nu faana turmoo Abdii Jamaali. Isinis turtiin keessan hanga xumuraatti nu faana haa ta'uun afeerraa kee. Kallattiidhumaan gara dhimma keenya isa jalqabaatti seena keessumaa miidiyaalee dhimmi Oromoo fi Oromiyaa nu ilaallataa jedhan biratti tibbana dhimmi qubee afaan Oromoo ajandaa ijoo ta'ee ture. Kanaafis immoo ka'umsaa kan ta'e gabaasaa dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa tibbana nu dhageessise tokkodha. Gabaasa kanarraa hubachuun akka danda'amutti tartiibni qubeen afaan Oromoo manneen barnootaa keessatti itti barsiifamu jechuunis adeemsi duraanii aabaa caadaan gara adeemsa haaraa biiroon barnootaa Oromiyaa fi ministeerri barnootaa biyyattii jijjiiran laa'aagaa adeemsa jedhu tokkotti jijjiiramee jiraachuu kan ibsan. Akka oduu kanarraa hubachuun danda'amutti semisteerota sadan darbaniif barattoonni yookaan ijoolleen gara mana barnootaa dhufan adeemsa haaraa kanaan kan isaanii bocamaa turan. Kanaafis immoo ka'umsaa kan jedhame dandeettii barattoonni afaanii dhalootaa isaanii dubbisuu fi barreessuu irratti qabantu laafee kana cimsuu fi sababa jedhutu ka'e. Haa ta'uti jijjiiramni tartiibaa qubee irratti akkuma naayyootti taasifame kun hayyoota afaanii fi hogbarruu biratti osoo nafin qaamolee garaagaraa biratti qeeqa guddaa dhaqqabsiisuu irratti argama. Biyya keessaa fi alattis mata duree mormii hawaasaa ta'ee jira ta'ee itti fufeeras. Maaliif ilaata sadarkaa kanatti hawaasaa fi qaamolee garaagaraa biratti dhimmi kun xiyyeeffannoo guddaa argachuu kan danda'eef dhimma kanarratti keessummaa afeeruu qabna. Isinis nu faana ta'a isiniin jedha. Daawwattoota keenya keessummaan keenya har'aa dhaloota qubeetii barsiisaa yuunivarsiitii kan ture ogeessa seeraa Nasraddiin Huseenii hanaa dhufu Nasraddiin galatoomne. Tole egaa akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaala manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessatti keessumaa yeroo ammaa tartiibni qubeen afaan Oromootiin barsiifamu adeemsa duraan ture aabaa caadaarraa gara laa'aagaamaatti jijjiiramee jira. Kun immoo tibbana miidiyaalee dhimmi Oromoo fi Oromiyaa nu ilaallataa jedhan hedduu biratti ajandaa ijoo ta'eeti kan jiru. Maaliif jijjiiramni afaan Oromoo irratti taasifameera jedhame kun sadarkaa kanatti uummata wal mariisisuu mata duree oduu ta'uu kan danda'e. Akkuma beekamu akkumaatti kaasuuf yaaltetti dhimmichi dhimma afaan Oromooti. Dhimma kanarratti qaamoleen waa'ee afaan Oromoodhaan galchan jiran dhimmicha kana marsaalee intarneetii akkasumattis miidiyaawwan garaagaraa irratti kaasaa jiru. Sababni ittiin kaasaa jiruuf akkuma nuti hundi hubannutti afaan madda eenyummaa bu'uura seenaa siyaasaa fi kallattii itti hariiroo hawaasni uummataa itti kaa'amudha. Kanaafuu ati afaan santuu itti taanan siyaasaa uummataa akka hariiroo hawaasaa akkasumattis seenaa uummata sanii tuqaa jirta. Kanaafuu uummanni dhimmi sun isa ilaallatu dhimma kanarratti dubbachuun mormuun hooma uumamaatii wanti adda godhu tokko hin jiru jedha. Egaa akkuma ati kaaste dhimmi afaan Oromoo dhimma seenaa qabsoo uummataatiin illee kan wal qabatudha. Afaan Oromoo mallattoo dhalootaati. Dhalootatu ittiin afaan hiikkate, dhalootatu ittiin ija banate. Kanaaf iyyuu hagas mara yoo ajandaa miidiyaalee ta'e illee waan nama dhibu miti. Mee jijjiirama tartiiba qubee afaan Oromoo irratti taasifame jedhame kana akkamitti ilaaltaate akka barsiisaa tokkottis akka dhalootaa qubeettis. Egaa akkuma nuti hundi beeknu afaan Oromoodha. Afaan ummata Oromoo bal'aadhaati. Afaan kuni afaan jaarraa hedduuf ummata bulchiinsa Itoophiyaadhaatiin dhiitamee haasa'uufis taatu barreessuudhaaf ummata cunqursaa jira turedha. Kanaafuu afaan kun sadarkaa amma ittiin afaan barnootaa tahee hariiroo hawaasa wajjin uummatee qabeenya uummataa tahee sadarkaa kanarratti argamuudhaaf rogeeyyiiwwan hedduu wareegamanii uummanni Oromoo aarsaa hedduu itti kafalee seenaa ofii ittiin galmeessifateedha.
Kanaafuu afaan kanarratti jijjiirran yookaan haala kamiinuu itti bu'uun uummata kanarratti itti bu'u ta'uu isaati. Jijjiirama qubee afaan Oromoo Abaacaadhaatti irratti yoo dhufnu tokkoffaa wanti ajaa'ibaa qaamni afaan kana jijjiire qubee kana jijjiire biiroo barnoota Oromiyaa ta'uu isaati. Biiroon barnoota Oromiyaa dirqamni isaa afaan kana tiisuu keessattuu immoo afaan kun uummata kanaaf akka maal ta'e hubatee seenaa uummata Oromoo keessatti afaan Oromoodhaa maal akka ta'e siyaasa uummata Oromoo keessatti afaan Oromoodhaa maal akka ta'e akkasumatti hariiroo hawaasaa keessatti afaan Oromoodhaa maal akka ta'e hubatee erguudhaatu osoo irraa eegamu sababa bishaan hin kaafneen afaan Oromoodhaa tartiiba Abaacaadhaa jijjiiramee argamuun hedduu oduu nama rifachiisudha. Gama sababa dhiyaateef jiruunis dhufu akka kaamuuf yaadamitti afaan Oromoo bifa Abaacaadhaa gara Laamaagaatitti jijjiiramee barattootaaf barsiisuudhaaf salphaata sababni jedhu kaawwamee jira. Haa ta'u malee uumamaan akkamitti nuti beeknutti aniifatis akkuma keessa dabarreetti Abaacaadhaa yogguu barannu osoo mana barnootaan dhaqin Abaacaadhaa baranne keessa dabarre. Abaacaadhaa hawaasa keenya keessatti akka faaruutitti qabamee jira. Kanaafuu Abaacaadhaa Laamaagaatirraa eegaluurra Abaacaadhaarraa eegaluun akka salphaa ta'e ifa gala. Gama biraatiin qaamonni jijjiiran kun sooftuweerii ittiin fayyadamanii Abaacaadhaarraa Laamaagaan wayya jedhan akka sababaatitti dhiyeeffatanii jiru. Qaamonni biroodhaa dhimma kanarratti qaamonni dhimmi Oromoodhaan galcha jedhan jaatanii guddaa afaan Oromoodhaa sooftuweerii jarri fayyadamanii qabxiin achirraa akkatan garuu faallaa ta'e. Akkuma nuti eenyutti akkuma nuti beeknutti aatu dursa malee laan hin dursu. Laan sadarkaa 13ffaa aan sadarkaa 1ffaa ta'e argama. Kanaafuu dhimmi kuni sababa kaawwameen yoo wal bira qabamee ilaallamu ajandaa biraattuu duuba jiraa kan nama jechisiisu ta'ee mormiinis bifa kanaan itti dhufee jira jechuudha. Tole egaa keessumaa oduu sanarraallee hubachuun akka danda'amutti ergasiis immoo ibsaa kallattii garaagaraatiin kennamaa ture irraa hubachuun akka danda'amutti adeemsi kun waggoota kan lakkoofsisedha. Simisteera 3 oliifillee manneen barnootaa Oromiyaa keessatti argamanitti kan barattoonni ittiin barataa turanidha jedhameera. Haa ta'uti dhimma kan hawaasni quban qabu ture amma oduun kun qilleensarraa oolutti. Maaliif immoo hawaasa jalaa iccitii akka ta'u wanti kun kan barbaadamee fi ajandaan dhimma kana duuba jira jedhamu bifa kamiin kan ilaalamu? Okay, gaaffii gaariidha. Akkuma reeffi kaasuuf yaaletti afaan Oromoodhaa keessattuu afaan Oromoo barreeffamaadhaa yoo yaadnu Abaacaadhaan alatti yaaduun hedduu nama rakkisa. Abaacaadhaan ilma guddaa ilmaan Oromoo ta'e jira. Ilmaan Oromoodhaa osoo mana barnootaan dhaqin Abaacaadhaa akka madda bilisummaa tokkootitti ilaala. Abaacaadhaa argachuudhaaf Abaacaadhaan barreessuudhaaf waa hedduu irra kafalamee namoota hedduutu irratti aarsaa ta'e. Kanaafuu wanni kun maaliif iccitii ta'ee maaliif uummata du'eef uummata wareegameef irraa dhoofameen gaaffii guddaadha jechuudha. Kanaafuu seenaa Oromoo keessatti seenaa biyyattii Itoophiyaa keessattis afaan Oromoodhaan barreessuudhaaf hedduu rakkoo guddaatu ture. Hedduu ilmaan Oromoo irratti ajjeefamanii ilmaan Oromoo irratti haala sukkaneessaadhaan itti dararamanidha. Kanaafuu ummanni afaan Oromoo sadarkaa amma irra ga'ee fi gaafatamaa jiru mormuu gama garaagaraatiin afaan kana golganii bakka durii irratti deebisuudhaaf yaaliin godhan akka jiru itti hubadha. Tole kanumaan wal qabatee wanti ka'aa ture asas kan dura kaastanis kaaseetan ture dhimma kana tartiiba qubee afaan Oromoo kana manneen barnootaa keessatti jijjiiranii ittiin dhaloota bocuuni dandeettii baruu fi dandeettii barreessuu fi dubbisuu barattoonni afaan dhalootaa irratti qaban kan gabbisudha wanta jedhutu dhaga'ama. Kun immoo guddina afaanichaatiif illee gaariidha. Sababa jedhu isin dhiyeessu qaamoleen jijjiiramaa afaan yookaan tartiiba qubee afaan Oromoo kana keessatti qooda fudhatan. Gama kan birootiin hayyoonni afaanillee osoo hin hafin qaamoleen garaagaraa dhimmi kun kallattiidhaan isaan ilaallatullee jijjiiramni tartiiba qubee afaan Oromoo irratti taasifame kun afaanicha kan miidhudha. Sadarkaa addunyaatti illee waan fudhatama hin qabneedha yeroo isaan jedhamtu dhaga'ama. Kanarratti akka barsiisaa tokkotti maal nuun jetta akka waliigalaatti yaadni gama kanaan qabdu maalirra xumurarratti? Okay, qabxii dura gaaffii kanarratti kaasuun barbaadu akkuma nuti hundi beeknu akkuma maatiin Oromoo kamiyyuu beeku yoo ilmi tokko mana Oromoo tokko dhalatu baatii ta'een booda abbaa akkoo ayyaa jedhee eegala. Kanaafuu mucaan kun abbaa jedhee eegalamoo
laadha jedhee galan gaaffii uummata Oromootiif dhiifnu ta'a. Gara qulqullina barnootaatti yoo dhufnu qulqullinni barnootaa uummata Oromootiif barattoota Oromootiin wal qabatee jiru meeshaalee mana barnootaa keessatti guutamuu qabanii irraa kan ka'edha malee kallattiidhaan aabaa caadhaadhaan wal qabate jechuun hedduu nama rakkisa. Laayibirariidhaan qabanii barsiisota haalaan leenji'anii barnoota barbaadamu san barattoota biraan ga'anii qabanii teessoo gaarii qabanii lakkoofsaa fi daree waliin simuu rakkooleen jiran kana fakkaatan. Kanaafuu rakkoorraa maqanii rakkoo biraa uumuun sirriitti hin fakkaatu. Gama biraatiin wanti asirratti kaasuu barbaadu ergamni addaa jira jedhee asirratti kaasuu barbaadu jiru afaan Oromootii fi qubeen afaan Oromootii fi ilmaan Oromoodhaa hidhata addaati qaba. Gaafa afaan Oromoo biyya san keessatti seeraan afaan barnootaa ta'ee afaan hojiidhaa ta'e irraa ka'ee qaamonni dhimma kanarratti dhimmamanii hojjetan ni jira. Akka wanni kun hin hojjetamne akka afaan Oromoo kanarra hin guddanne warri morman ni jira. Kanaafuu ammallee wanti godhamaa jiru aabaa caadaa jijjiiruudhaan gatiin aabaa caadaan seenaan aabaa caadaan Oromoo keessatti qabu siyaasaa Oromoo keessatti qabu hariiroo hawaasaa keessatti qabu gadi buusuudhaaf malamee aabaa caadaan maqaa fi seenaa amma qabu kana dhabamsiisuudhaa fi ijoollee keessattis gatiin aabaa caadaadhaa uumu keessattuu mana barnootaatitti yeroo seentee kutaa tokkoffarraa afaan Oromoodhaa barattu seenaa uummata Oromoo barattaa hacuuccaa uummata keetirra gahee barattaa waan godhamu qabu barattaa eenyummaa kee irraa baratta rogeeyyiiwwan dhimma san irratti du'an wareegaman yaadatta. Kanaafuu seenaa san haguuganii balleessanii maybe 7-3 booda yookaan waggaa 2-3 booda laatiniin isin hin barbaachisu qubee biraa fayyadamaa karaa jedhuun yoo dhufan taate malee gama itti afaan Oromoo aabaa caadarraa adda baasanii yookaan jijjiiranii barattoota Oromootiif taasisu Oromiyaadhaaf miidhaa faayidaan jarri geessan hin jiru jedheetan kaa'uu barbaada. Hayyee barsiisaa Nasruddin Hussein turtii nu faana taasisteef guddaa galatoomii siin jenna. Galatoomii. Hayyee daawwattoota keenya qophiin mil'uu dhibbanaa keenyarraa ammas akkuma turretti jira nu faana tura. Keenya salmataatti wayitaa ceenommoo qophii keenya mil'uu dhibbanaa torban darbeetiin egaa akkuma yaadattan waa'ee yaa'ii waggaa biyyoota garee torbaa yookaan G7 kan baranaa Itaaliitti taa'ame tokko kaasnee turre. Yaa'ii sana irratti dhimmi jijjiiramaa qilleensaa to'achuu keessumaa immoo waliigaltee kunuunsaa naannoo Paris Climate Deal jedhamu kan bara 2015 biyyoonni 200 ta'an walitti dhufanii mallatteessan. Hojiirra oolchuun ajandaa ijoo ture haa ta'uti biyyoonni yaa'icha irratti argaman dhimma kanarratti ejjennoo tokko qabatanii ba'uu hin dandeenye. Kanaafis immoo qophaa'ummaan gama pirezidantii United States Donald Trumpiin ture laafaa ta'uu isaatiin jedhameera. Dhimmi waliigaltee kunuunsaa naannoo Paris yookaan Paris Climate Deal jedhamu bara 2015 biyyoonni 200 ta'an walitti dhufanii mallatteessan kun tibbanas ajandaa ijoo miidiyaalee addunyaa ta'ee ture. Dhimmi kun maaliif sadarkaa kanatti ajandaa ijoo miidiyaalee addunyaa ta'ee kan jedhutti ce'uu keenyaan dura haalli qabatamaa biyyoonni faalama naannoo dhaqqabsiisuu keessatti qaban maal fakkaata dhimma jedhu ilaaluun murteessaadha. Miidiyaaleen tibbanaa ibsaa qabatanii dhiyaataniin akka mul'isanitti faalama naannoo dhaqqabsiisuun jechuunis aaraa faalama naannoo dhaqqabsiisu gara addunyaa keenyaatti gadi lakkisuun Chaayinaan sadarkaa jalqabaa irratti argamti. Biyyattiin aaraa naannoo faaluu addunyaatti gadi lakkifamu keessaa harka 23 kan qooddattu ta'uudha kan ibsame. Gama kan birootiin biyyi jabduun addunyaa keenyaa United States aaraa naannoo faaluu gara addunyaatti gadi lakkisamu keessaa harka 12 kan qooddattu ta'uudha kan ibsame. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa jalatti hammataman jechuunis biyyoonni kun egaa baay'eedha wal ta'uun harka 9 faalama naannoo addunyaa keenyaa kana keessaa kan qooddatan ta'uudha kan ibsame. Gama birootiin Indiyaa fi Biraaziil harka 6 aaraa naannoo faaluu gara addunyaa keenyaatti gadi lakkisuun biyyoota bal'inaan faalama naannoo dhaqqabsiisuu keessatti qooda gumaachaa jiranidha jedhamaniin. Biyyoota Afrikaa keessaa aaraa naannoo faaluu gara addunyaatti gadi lakkisuun sadarkaa tokkoffaarra kan teesse South Africa yookaan biyya Afrikaa kibbaati. Ragaaleen akka mul'isanitti Afrikaan kibbaa harka 1dha kan isheen qooddattu. Egaa biyyoonni Afrikaa amma naannoo faaluu keessatti qoodni isaanii qaban gadaanaa ta'us adda durummaan dhimma kanaan miidhamtoota kan ta'an immoo isaanumaa jedhameera. Paris Climate Deal yookaan waliigalteen kunuunsaa naannoo bara 2015 mallattaa'e kun egaa
rakkoo kana adda durummaan furuuf kanneen qophaa'e. Paris Climate Deal aara gara qilleensa naannootti lakkifamu hir'isuu qofas miti xiyyeeffannoon isaa biyyoota gama kanaa hubaman hir'uunis xiyyeeffannoo ijoo waliigaltee kanaati. Gama birootiin misooma diinagdee magariisaa babal'isuunis xiyyeeffannoo ijoo waliigaltichi hammatee jedhameera. Egaa tibban immoo pirezidantiin United States yaa'ii garee torbaa yookaan G7 irratti ejjennoo isaanii ibsuun isaan rakkisee ture osoo oolanii hin bulin biyyi isaanii United States waliigaltee kunuunsa naannoo Paris Climate Deal keessaa akka isheen baatuuf murteessuu isaanii ifatti ibsaniiru. Murtoon pirezidantii Trump murteessan kun immoo hawaasa addunyaa rifachiiseera. Ajandaa ijoo miidiyaalee addunyaa ta'es itti dhufeera. Maaliif laata dhimmi kun sadarkaa kanatti addunyaa kan yaachiseef miidiyaaleenoo kanarratti maal jedhan dhimma kanarratti keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaasine. Hayyaga daawwattoota keenya keessummaan dhimma kanarratti qabannee dhiyaanne immoo Dr. Jibriil jedhamu. Dr. Jibriil anaa dhufsiin jira. Tole baga nagaan eega. Tole egaa akkuma jalqabarratti kaasuudhaaf yaada United States tibbana waliigaltee kunuunsa naannoo addunyaa bara 2015 mallattee Paris Climate Deal jedhamuun kan beekamu keessaa bahuu ishee ifa taasisee jirti gama pirezidantii ishee Donald Trumpiini. Dhimmi kun immoo hawaasa addunyaa biratti rifaatuu jabaa uumeera. Miidiyaaleen addunyaas bal'inaan irratti fuulleffatanii. Maaliif sadarkaa kanatti ajandaa hawaasa addunyaa ta'uudhaaf kan danda'eef United States waliigaltee kana keessaa bahuun ishee? Tole duraan dursa maal ilaaluu qabna? Waliigaltee keessaa bu'aa Ameerikaa ilaaluu otoo hin ta'in duraan dursa xiyyeeffannoodhaan kan hubatamuu qabu waliigalteen haala kunuunsa naannoo yookaan waliigalteen jijjiirama qilleensa naannoo jedhamu kun maalidha kan jedhu sirriitti hubannoon jiraachuu qaba. Waliigalteeleen haala jijjiirama qilleensa naannoo kanarratti taasifaman hedduu isaanii kanarratti xiyyeeffatamaniif haala jijjiirama qilleensa naannoo jechuun gara fuulduratti pilaaneetii irra jiru kanaaf rakkina guddaa ta'uu danda'a jedhamanii rakkinoota sodaataman ijoo fi bu'uura ta'an keessaa adda durummaadhaan kan ilaalamudha. Waliigalteen jijjiiramoota kan haala qilleensaa kanneen irratti taasifamu kun immoo rakkinni kun rakkina idil addunyaa ta'uu isaa wajjin kan wal qabatu waan argisiisaniif. Rakkinni idil addunyaa jechuun immoo rakkinni kun Ameerikaa keessatti yoo ka'e China keessatti affect gochuu danda'a yookaan immoo dhiibbaa mataa isaa danda'e uumuu danda'a. Rakkinni kun Japan keessatti yoo kan ka'u ta'e kallattiidhaan Afrikaa irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Rakkina addunyaan waloodhaan qabdu jechuudha. Kanaaf waa'een jijjiirama haala qilleensaa kun yoo ka'u addunyaa guutuu yaachisaa jechuudha. Duraan dursa kan ilaallu inni. Lammaffaa irratti immoo Ameerikaan haala waliigaltee kana keessaa ba'uun ishee akka yaaddootti yookaan immoo akka dhimma ijootti yeroo ammaa kanatti wanti fudhatamuu danda'eef Ameerikaan biyyoota addunyaarra jiran keessaa haala jijjiirama qilleensa addunyaa kanaatiif sababa ta'an jedhanii biyyoota yaadaman keessaa adda dureetti biyya argamtudha. Biyyoota akka Kanaadaa qofaani kan biyyoota Chaayinaa qofaani kan durfamtu dhibbeentaa 12 ol addunyaarratti jijjiirama haala qilleensaatiif shoora ishee gumaachiti. Kanaaf Ameerikaan utuu rakkina kana guddaa kan uumaa jirtu waliigaltee kana hin mallatteessu jechuun akka ummata hunda biratti yookaan immoo hawaasa addunyaarra jiru hunda biratti gaafii ta'uu danda'u ni taasisa. Waliigaltee kana mallatteessiteetti keessumaa bara bulchiinsa pirezidantii Barack Obama mallatteessitee turte. Hojiirra oolmaa isaaf illee adda durummaadhaan hojjetaa biyyoota turan keessaa United States ishee tokkodha. United States yeroo ammaa waliigaltee kana keessaa ba'uu ishee wal qabatee dhiibbaan dhufuu danda'u maali jedhamee yaadama? Kanarratti miidiyaaleen maal jedhan? Waliigaltee kana keessaa ba'uu Ameerikaatiin wal qabatee dhiibbaan dhufuu danda'u hedduun jiraachuu danda'a. Kanneen bifa lamaan qonnee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf waliigaltee kana keessaa ba'uu isheetiin wal qabatee dhiibbaa mataa ishee Ameerikaa irratti dhufuu danda'u kaasnee ilaaluu dandeenya. Karaa biraatiin immoo waliigaltee kana keessaa ba'uu isheetiin rakkinoota biyyoota waliigaltee kana mallatteessan kan biraatii fi biyyoota waliigaltee kana hin mallatteessin hafan kan akka Siiriyaa fi Nikaraaguwaa irratti dhufuu danda'a jennee jedhamanii yaadaman kaasnee ilaaluu dandeenya. Biyyoonni kunniin lamaan maaliif kan isaan waliigaltee kana keessatti hin hammatamneef gara sanatti ce'uu keenyaan dura? Egaan biyyoonni kunniin lamaan hanga ammaatti waliigaltee kana hin mallatteessin
mallatteessine jedhamanii kan beekaman Siiriyaa fi Nikaraaguwaadha. Siiriyaan rakkina isheen amma keessa jirtu addunyaan guutuun ni beeka waan ta'eef waa'ee isaa baay'eeraa dubbachuun hin barbaachisu. Nikaraaguwaan immoo waliigaltee kana sababni hin mallatteessiniif waliigalteen kun ga'aa miti ilaalcha jedhu of keessaa qabu. Bakka bu'aan biyya Nikaraaguwaa yeroo Paaris irratti hirmaatanitti waliigalteen kun ilaalcha dirqamsiisaa ta'e of keessaa hin qabu. Fakkeenyaaf biyyoonni hundi isaanii yoo gara waliigaltee kanaatti dhufan Ameerikaan ani dhibbantaa kana ta'e tokko hin hir'isaa jetti. Chaayinaanis ani dhibbantaa kana ta'e hir'isaa jetti. Akkasuma biyyoonni biras biyyoonni haala jijjiirama addunyaa kana haala jijjiirama qilleensa addunyaa kana keessatti gahee isaanii gumaachan fedhii isaaniitiin hangana hir'isa kan jedhan. Nikaraaguwaan immoo biyya yeroo ammaan kana anniisaan isin fayyadamtu guutumaan guututti jechuun dhibbantaa danda'amu. Persentii 80 ol hanga sadarkaa majuun jechuudha. Anniisaa haaromfamuu danda'urraa biyya fayyadamtuudha. Biyya qilleensa faaluu keessatti gahee guddaa hin gumaachinedha. Kanaaf akka ilaalcha isaanitti biyyoonni shora guddaa qaban kunniin qaamni isaan dirqamsiisu yookaan immoo wanti isaan dirqamsiisu duuban yoo hin jiraanne wanti kun nuun ilaallatu nuuf dhiibbaa guddaa nurratti uumuu danda'a ilaalcha jedhu of keessaa kan qabanidha. Keessumaa hojiirra oolmaa waliigaltee kanaatiif bajanni guddaan akka barbaachisullee eeraniiru miidiyaaleen kana keessatti immoo bajetaa sadarkaa olaanaadhaan barbaachisu kana gumaachuu keessatti immoo qonni Ameerikaallee olaanaa akka turedha kan beekamu. Keessumaa bajetaa waliigaltee kanaan wal qabatee ramadamurraa fayyadamtoota ni ta'uu jedhamanii kan eegamanii turan biyyoonni Afrikaa. Amma immoo United States waliigaltee kana keessaa ba'uu isheetiin hammam miidhamu jetteetu kan itti yaaddu gama kanaan wanti jedhame maaltu jira? Kana yoo ilaallu miidiyaaleen addunyaa maal jedhan waan jedhamu kaasnee ilaaluutu barbaachisa. Fakkeenyaaf CNN fi Al Jazeeraan wanta kanarratti ogeeyyilee qorannoo Afrikaa irratti hojjetan haala qilleensa qorannoo Afrikaa irratti hojjetan South Africa irratti adeemsee ture. Kanaa wajjin wal qabatee kallattii lamaan dhiibbaa biyyoota guddataa jiran Afrikaa qofa otoo hin ta'in biyyoota biraas biyyoota reef guddachaa jiran irratti dhiibbaa uumuu danda'a jedhamee yaadama. Qarqaarsi isaaniif kennamu kun deeggarsi isaaniif taasifamu kun faayidaa lamaaf. Faayidaan tokkoffaan biyyoonni kunniin guddinarra jiru. Reef yoo guddinarra jiran immoo guddinaaf teknooloojiiwwan isaan itti fayyadaman industiriiwwan isaan keessatti hirmaachuu malan industirii gara fuulduraa addunyaa kana haala qilleensaa jijjiiruu hin dandeenye akka ta'uuf isaan industirii sana keessatti akka hirmaataniif karaa biraan immoo biyyoonni haala jijjiirama qilleensa addunyaa kanaa wajjin wal qabatee rakkinoota adda addaa isaanii argu lammiilee isaanii akka tikfataniif kan isaaniif ta'u. Kuni hafuun isaa immoo biyyoota kanneen irratti dhiibbaa mataa isaa danda'u. Dhiibban karaa kanaan dhufu kun immoo biyyoonni kunniin waliigalteewwan biraa kan Ameerikaa wajjin taasisan waliigalteen waraanaa jiraachuu danda'a, waliigalteen daldalaa jiraachuu danda'a, waliigalteewwan sanniin irratti dhiibbaa mataa isaa kan danda'e qaba jedhanii ogeeyyoonni adda addaa fi miidiyaaleen adda addaa ilaalcha mataa isaanii qabatanii kan ba'an jiru. Egaa Dr. Jibriil asirratti hojii tokko wanti hubachuun nurra jiraatu egaa Pireezidant Doonaald Tiraamp walii waadaa yeroo duula na filadhaa geggeessaa turanitti waadaa deeggartoota isaaniif galan hojiirra oolchanii jechuun qaamoleen murtoo isaanii kan deeggaran jiru. Haa ta'uti uummatuma Ameerikaa irraallee isteetotuma biyyattii keessatti argaman tokko irraallee mormii jabaadha kan irratti dhaga'amaa jiru. Akkasumas hooggantoonni biyyoota garaagaraa kallattii garaagaraatiin qeeqaniiru murtoo pireezidantichaa. Gama kanaanoo maaltu jedhame darbee immoo hireen hojiirra oolmaa waliigaltee Paris Climate Deal kun United Statesiin alatti maal ta'uu danda'a jettee yaadda? Egaan Ameerikaan waliigaltee kana hin mallatteessu jechuun ishii biyyattii keessattuu political conflict yookaan immoo jeequmsa siyaasaa uumuu danda'a jedhamee dhimma ijoo baay'ee sodaatamu. Dhiibbaan guddaan Ameerikaa irra jedhamee yaadamu keessaa inni guddaan isa kanaadha. Kana yoo jennu isteetiiwwan Ameerikaa ofii isaanii of danda'anii waliigaltee kana keessa jirra jedhanii hanga biyyoota biraa wajjin ofii of danda'anii mallatteessuutti ga'anii jiru. Fakkeenyaaf Kaalifoorniyaa kaasee yookaan laalte Kaalifoorniyaan bakka dursaan seeneetii Kaalifoorniyaa Chaayinaatti imaluudhaan waliigaltee kana ofii isaaniitiif akka dhuunfaatti Chaayinaa wajjin waliigaltee kana mallatteessanii jiru. Karaa biraa immoo gaafa dubbii kana uummataaf beeksisan Pireezidant Tiraamp an uummata Piitersburaand bakka bu'ee jedhanii yoo uummataaf haasaa taasisan dhaga'amaa ture. Garuu bakka bu'aan kutaa Piitersburaand nuti waliigaltee kana keessaa ba'uu hin barbaannu. Waliigaltee kana keessa jirra ammayyuu uummata addunyaa wajjin jirra jedhanii yeroo dubbii isaanii sana faalleessantu mul'ata. Kanaaf gama kanaan Ameerikaa keessatti jeequmsi siyaasaa amma kan mul'atu maalidha? Uummanni harki caalaan kan paartii gara Dimookiraatiitiin jiru
hiriira irratti ba'aa kan jiran ta'uusaa biyyattii keessatti hiriira kallattii adda addaatiin ba'amaa kan jiru ta'uusaa kun tasgabbiin akka dhabamu taasisa. Kara hireen waliigaltee kanaa maal ta'uu danda'a kan jedhutti yoo kan cine immoo waliigalteen kun akka hooggantoonni biyyoota addunyaa hafan waliigaltee kana mallatteessanii jiran himanitti waliigalteen kun kan renegotiable hin taane yookaan immoo kan irra deebi'amee murtoo biraatiif hin dhiyaanne yookaan immoo hariiroo biraatiif hin dhiyaanne ta'uu isaati kan mul'isaa jiran guutumaan guututti humna cimaadhaan Ameerikaan keessaa baatus itti fuftus kan itti fufan ta'uu isaaniiti kan mul'isu. Hayyaga Dr. Keessumaa Pireezidaanti Doonaald Tiraamp jalqabama wayitaa gara aangootti dhufanitti ejjennoon isaanii Ameerikaan haa dursitu Make America Great Again waan jedhudha kan isaanii dhageessisaa turani. Murtoon isaan amma yeroo gara garaatti fudhataa jiran kun adeemsa kana kan dhugoomsaa jirudha jechuu dandeenya. Egaa dhimmi kun maal wajjin wal qabatee ilaaluu dandeenya. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp yeroo filamanii gara aangootti dhufan haalli isaan itti filamanii gara aangootti dhufan jira. Haala filamanii gara aangootti dhufan sana keessatti tarkaanfiiwwan isaan tarkaanfatan waadaan isaan uummataaf galaa turan akkasumas immoo waadaan isaan uummata addunyaa wajjin hojjechuudhaaf galaa turan jira. Akka ilaalcha isaaniitti yeroo amman kana waliigaltee akkanaa kana keessaa ba'uun Ameerikaa akka barbaadan sana deebisanii guddoo taasisuu yookaan Making America Great Again dhaadannoo jedhu sana galmaan ga'uudha akka isaaniitti. Garuu maaltu ta'a jedhamee sodaatama akka hayyoonni siyaasa gama kanaan ilaalanitti dhimmi kun Ameerikaa yeroo hunda caalaa akka biyyoonni addunyaa biyyoonni biraa hafan daranuu shakkan ishee taasisa jedhameeti kan ilaalamu yookaan immoo kan shakkamu. Kanaan wajjin wal qabatee dhiyoo kan filamuu isaanii kan beekame Prime Ministeriin yookaan immoo muummeen ministeera biyya Firaansaayii dhimma kanarratti deebii deebisanii jiru. Akka isaan jedhanitti iddoo isaan Make America Great Again jedhan sana Make World Great Again kan jedhu bakka buusuudhaan Twitter irrattis ergaa caalaa yookaan immoo retweet ta'uun baay'ee effective ta'anii jiru. Kanaaf wanti sun akka isaan jedhan sana Ameerikaa deebisanii galmaan ga'uu danda'a jedhamee yaadamu. Kana jechuun Ameerikaan waliigaltee kana keessaa bahuudhaaf bifuma salphaadhaan guyyaa tokkoon deemtee kan baatu miti. Waliigalteen kun Ameerikaan waliigaltee kana keessaa bahuudhaaf yoo xiqqaate waggaa 4 fudhata. Hanga bara 2020tti Ameerikaan waliigaltee kana keessa turti jechuudha. Kana jechuun immoo filannoon Ameerikaa inni itti aanu bara 2020 deemsa. Kun immoo alkallattiidhaan filannoo Pireezidaanti Tiraamp gara yeroo marsaa lammaffaadhaaf filatamuudhaaf taasisan irratti kallattiidhaan dhiibbaa mataa isaa danda'e qabaata jedhamee dhimmoota yaadaman keessaa isa jechuudha. Egaa kalmaan wal qabatee hooggantoonni biyyoota biroos haa ta'u hayyoonni dhimmi kun kallattiidhaan isaaniin ilaallatu Yuunaayitid Isteets waliigaltee kana keessa bahuuf murteessuun ishiidhumaaf iyyuu kufaatii guddaadha waan jedhus irra deddeebiin wayitaa kaasanii dhaga'ameera. Waliigaltee Paris Climate Deal jechuunis kunuunsa naannoo Paris kun guutummaan guutuutti yoo hojiirra oole ho'a addunyaa keenyaa hir'isuu keessatti qoodinni qabaatu maalidha kan jedhu haa ilaallu xumura irratti. Kanarratti maal ilaaluu dandeenya waliigalteen Paris kun guutumaan guutuutti utuu ofii isaatiifuu kan hojiirra oolu ta'e ho'iinsa addunyaa kanaa hanga barbaadame galma keessa jedhameeti miti kan amanamu. Hanga ta'e tokko hir'isuu dandeenya ilaalcha jedhu kan of keessaa qabanidha. Utuu haaluma amma jiru kanaan utuu waliigaltee tokko hin taasisin biyyoonni addunyaa kun sadarkama amma jiran kanatti itti ufame ho'ee addunyaa digrii 4.4 ol ka'uu danda'a. Digrii Seelsheesii jechuukooti. Digrii Seelsheesii 4.4 ol ka'uu danda'a. Hanga xumura jaarraa kanaa. Hanga xumura bara 2000 fi bara jaarraa kanaa hanga 21tti jechuudha. Biyyoonni addunyaa kunniin waliigaltee akka Paaris kanaa fi waliigalteewwan biraa taasisanii gara qilleensa kana mijeessuutti yookaan immoo gara daangessuutti adeemama taanaan dhibbeentaa 3.3 ol ka'uu danda'a jedhamee ilaalama. Biyyoonni hafan Ameerikaa hundi mallatteessanii Ameerikaan waliigaltee kana keessaa hafti taanaan immoo dhimmi kun harka 0.3 yookaan immoo dhibbeentaa 3.6tti ol ka'uu danda'a jedhamee sodaatama waan ta'eef Ameerikaan waliigaltee kana keessaa hafuun ishii dhimma addunyaa yaachisu dhimma baay'ee ijoo ta'ee fi dhimma pilaaneetii dhimma lafa irra jiraannu dhimma dhaloota gara fuulduraa dhufuuti waan ta'eef dhimma baay'ee yaachisaadha jedhamee kan amanamu.
Egaa Dr. Studio keenyatti argamtee ibsa bal'aa gama kanaan miidiyaaleen addunyaa qabatanii dhiyaatan waan nuuf qooddeef guddaa galatoomi siin jedha. Egaa daawwattoota keenya qophiilee mil'uuti banaa keenya har'aa kanumaan kan goolabamuu qopheessaan qophichaa ani Ingidaasin faana ture gama ogummaa kaameraatiin immoo Abdii Jamaaltu nu waliin ture. Torban dhimmoota biroo qabannee dhiyaannaa hangasittuu torban gaarii siin jedha.